Ashama harka fuunee kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftootaaf maatii bilootu bakkam nagaa keessanii anis nagaa kooti. Egaa akkuma beekamu guyyaa har'aa barumsa tokko waliin ilaalla jedheen dhufe. Egaa barumsichinis Google akkaawuntiidha. Viidiyoo keenya gabaabsuuf dhiifama. Google akkaawuntii akkamiin na warra jettan. Google jechuun isa kana. Google irratti ni xuyina. Erga xuyine haala kanaan nu baasee booda mallattoo asii kana argaa jirtan jedhee yaada bakka hin tuqaa jiru kana ni xuyixanii jechuudha. Achi booda haala kanaan nu baasa. Erga haala kanaan nu fide akkaawuntii haaraa banuu barbaaddan waan ta'eef aadaa akkaawuntii bakkeettu kana ni xuyixanii jechuudha. Haala kanaan nu fida. Patarni iskiriinii sun jawwaala keessaniiti jechuudha. Paaswordii sun jawwaala keessan ittiin cufattan yoo basumaadhaan cuftan akkuma duraan bantanitti jechuudha ni bantanii jechuudha. Erga bantanii booda haala kanaan barbaade isinii fidaa jechuudha. Erga haala kanaan isinii fide booda kireet akkaawuntii bakka jettu kana xuyixanii jechuudha al tokko. Achi booda haala kanaan reefuma lamaan kan isinii ol baasa. Formaa selfii kan jiru jalqabaa kana filattanii jechuudha. Achi booda ni barbaada. First name jaa jalqaba irratti maqaa keessan galchitanii jechuudha bakka kanatti. Bakka lammaffaa irratti ammoo maqaa abbaa keessaniiti jechuudha. Achi booda next jettanii jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Achi booda jalqaba dee bakka jettu guyyaa guuttanii lammaffaa irratti ammoo ji'a jechuudha. Tokkuma filattanii asitti ammoo bara dhaloota keessan jechuudha 1992. Asitti ammoo saala keessanii yoo dhiira taatan isa lammaffaa kanarra galchitanii yoo faamilii maatii jechuudha. Yoo maatii qabaatan faamilii godhuu dandeessu. Yoo fakkeenyaaf dhiira yoo taatan isa lammaffaarraa kana filattanii jechuudha. Achi booda mallattoo next jettu tajaajila kana xuyixanii jechuudha. Erga haala kanaan isinii fida. Akkaawuntii nuti reefuun tana imeelii keenya jechuudha. Ammaan tana kunniin imeelii nuti reefuun tana achitti galchine san haala kanaan nu fida. Isa jalaati moo isa gubbaati filattaa seen jedhe. Isa gubbaa ka jalqabaa kana filattanii lammaffaadhaa kana jechuudha. Lammaffaarraa kana filattanii jechuudha. Haala sirreeffama maqaa keessan reefuun tana bakka jalqaba maqaa keessan Bilaal Jaabir godheen guute. Asirratti ammoo Jaabir Bilaal godhe. Kanaaf Bilaal Jaabir ka jiru kana filadhaa jechuudha. Isa lammaffaarraa kana jechuudha. Achi booda next xuyixan asirrattanii. Achi booda paaswordii kan hin daganne tokko laaltee itti godhatuu qabdaa jechuudha. Bakka kanarratti paaswordii lakkoofsa 8 ol ta'e itti galchuu qabdaa jechuudha. Ergaa paaswordii keessan galchitanii next kan jettu kana xuyixanii jechuudha. Haala kanaan isinii fida. Achi booda iddoo kanarratti lakkoofsa keessan galchitanii jechuudha bakka kanatti. Achi booda dhuftanii mallattoo kana xuyixanii achi booda dhufta. Akka tola argite agree bakka jettu tana xuyixaa. Banamee jechuudha ammaan tana kana. Google akkaawuntii banannee jechuudha ammaan tana. Egaa kana fakkaata.